Addis Ababa nunje chudisi Finfinnee jedi of jakalchisi. Makanga na mabota kon mogae hunda sande bisan hamandandae. Finfinnee kan gudicha gan fa Afrika kan Oromo ta'u addunya tu beka sirni chikalesa Oromo darare isa Afan tokko fi alaba tokkon Finfinneetti of ijaare. Oromo abba sirna gadaa kee isaarraa buqqise olaantummaa irratti argate abba biyyaa of fakkeesse iddoo ati haragamu dhaabbatte abboota kootu kotataa ture iddoo ati hara warshaa dhaabbatte kan guraaraa lataa ture. Biyya sabdanuu Oromoon yoo ijaaru sirna naftanyaa cabse kan kaleessa saba biroo dararu. Itoophiyaa wineeti isa kamtuu diibame olaantummaa sabdanuutu haranuu fuumame. Sirna nama nyaata sirnicha naftanya deebitee hin argitu gubadu mikkanya alaabaan lumutti nati eegaa jirtu daldala keettu deebitee hin argitu Itoophiyaa wineeti ishee nati feetu kan saba tokko qofa deebitee hin taatu. Si gadi jette akka bambiya si ajajetti jiraata Bishoftuun bishoftuu jetta makaasaa ganamaatti deebisi hin deebifta. Finfinnee Adaamaa Birbirsa Gooroo Hagamsa Chaffee Annanii Mujja jedhee dhalootatu seenaa iddootti deebisa. Sirni kee kaleessa Gojamii fi Gondorii dhufee Oromoo Finfinnee buqqisee balbalasaa itti cufee. Achi dhuftee abbaa biyyaa dibdee daariitti baastee haramaltu kan kee gonaan sobdee boossee maraattee kan Finfinneetti marsee jiru galaana miti. Egaan daawwattoota keenya sirba artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa artistii Yosan Getahun kanatti illee akka bohaartan abdii qabna jecha akkasumas illee warroonni artistii Yosan Getahun kana jaallatanii koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessuu hin dagatina. Akkasumas illee artistiin keenya kun yeroo dhiyootti sirba yeroo dheeraatti dadhabee fi hedduu kan itti hidhame sirba Jimmaa kan jedhullee baay'ee kan bareeduu fi hedduu kan namatti tolu kilippii fuuliidhaan qabatee YouTube mataa isaatii banatee irratti dhufuuf jedha yoo ta'eef hundumtu keessanuu viidiyoo kana immoo sheer godhan nama hedduu qaqqabsiisa. Artistiin keenya kun sirba isaas haaraa dhufaaru kanatti illee baay'ee kan namoota hedduurraan bukkeedhaan gaatollee kan isa gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumuraatu waan daawwattaniif galatoomaasin jecha viidiyoo kan biraa amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.